Yoo yaa harka fuunii ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhihaannee jirra namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Sochiin ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa guutuu keessatti mootummaan gaafii isaanii akka deebisuuf taasisan jabaatee itti fufee jira. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa mootummaan gaafii isaanii guyyoota 7 keessatti akka deebisuuf gaafatan guyyoota 3 hafan keessatti hin deebisu taanaan hojii akka dhaaban ibsanii jiru. Mootummaan gama isaatiin gaafii ogeeyyii fayyaa biyyattii gaafatanii jiran sirnaan deebisuuf hojjechuu irraa doorsisaa fi ukkaamsuu yaalaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Shirtuun farri beekumsaa hadhallee dhugaa hin hubattu nama jiruuf rakkatee kooriidarii paarkii fi reestooraantii sossobuuf hin saalfattu. Biyyi kan faarse bulaa fi daldala lafa qonnaa akka hin taane beektu. Nu haakimoota barsiisota loltootaa fi hojjettootaaf jiraattota magaalaa baadiyyaa kanneen nyaatanii bulan ibsaa bishaan kaffaluun wayyaa jijjiiratuu fi rakkoon jiru biraan darare dubbiin bashannanaa hin ilaallatu. Kanaafuu paarkii fi reestooraantiin nu hin fakkaatu. Nama barateetu nama beekumsa qabuutti biyya jijjiiruu danda'a. Namni barate gara waajjira dhufaa uummata bahaa uummata keessaa as ba'e isa barsiisee gaafa gara tajaajilu deebi'u uummata kana waan inni jijjiirama ittiin fiduu danda'u kararra kaa'aa jechuudha. So kanaaf biyya biratti fi wanni biyya Itoophiyaa ta'u walii faallaadha. Amma warra olaanu warra kaabinee olii kana yoo fudhatte sadarkaa raayyaa ittisa biyya warra hoogganan jeneraala maal kana yoo fudhatte wanni isaan fudhatan mindaa gurguddaa. Ammas akkasiin san ciratti ni saamu waa hedduu argatu. Sila mindaan doktaraaf kafalamu ka warra waraana ajajuuti ol ta'uu qaba. Maaliif hojii isaatu guddaadha. Uummata keessa oolaa warri waraana yeroo tokko fuula fudhataa yeroo tokko ni ta'a rakkoon tokko dhufe achi deemu. Kanaaf mindaan isaanii ka doktora walqixa ta'uu hin qabu jechuudha. Barsiisotaa fi kun sila irraa fudhachuu qabu. Garuu biyya san keessatti irra wanti ta'u kanaan faallaadha. Doktorri fi keessattuu barsiisonni dhugaa dubbachuuf jireenya gadhaanaa jiraatu jechuudha. Jireenya gadhaanaa nama ajaa'ibsiisu. Biyya biratti barsiisaa elementarii barsiisuu makiinaa ajaa'ibaa qaba. Biyya keenya makiinaa qabaachuun isii jireenya isaatu jijjiiruu hin danda'u. Wanni harkaa wanti inni ergatu harkaa fi afaan hin geessu jechuudha. Har'a zayitiin takka meeqa kan waliin beenu sanii. Wanni bara darbee 2,000 bittu har'a 8,000 10,000 maaltu fide kana? Maaltu fide bara jara lubbuu gayyaa isaa bara. Biyyi wallaala harka gaafa seente nama humaan beene harka gaafa seente rakkoo akkanaa kanaatu dhufaa jechuudha. Wallaalaan biyya bulchuu hin danda'u. Maaliif akkaataa biyyatti bulchan hin beeku. Gara silaa oofan dhiiseetu gara biraa oofaa jechuudha. Abiyyi amma gaafa garaan godhufu silaa biyya kara biraa oofuu osoo qabu gara silaa oofuu qabu dhiiseetu gara isaa gara yaada isaa ofumaa barbaadutti geesse jechuudha. Yaanni isaa immoo fuudhee biyya san qarree geesse jechuudha. Biyyi gaafa qarree seentu uummanni biyyattii hojjetaan mootummaa jala jiran kun warra olii otoo hin taane warri jala barsiisota doktoroota kun diee yoo fudhatte harka qullatti hafaa jiru jechuudha. Hafaniiru. Maaliif sababa wal waraansaa wanni garaagaraa jira qaala'insi jireenya sababa waraansarraa dhufa. Maalleenni biyya sanii guyyaa guyyaadhaan rakkishaa deema. Amma biyya hin bitamu maalleen biyya sanii fuudhamu biyya alatti jechuudha. Jechuun namni abbaa kanaas hin jiru. Kaartoona ta'e jechuudha. Wanni ati maalleen biyyattii qashaa ta'e wanni ati alaa galfattu immoo wanti xiqqaa. So kanaafu lakkuma biyyi rakkootti seenaa deemtuun lakkuma rakkoon wal harkisaa deemuun jireenyi uummata biyya sanii hojjetaa mootummaarraa kaasee wal harkisaa deema jechuudha. Ulfaataa deema. Namni gaafa qabee gaafa dadhabe akka barsiisu akka doktoraa fi barsiisota amma akka barsiisota illee ta'anaa jechuudha. Gayyaa jechuudha. Gaaf kan qotee bulaa itti makama. Wanni hundinuu gaaf kan ni dho'aa jechuudha. So kanaafu rakkoon biyya isaa harkaa qabdu rakkoo wallaalummaati.
namichi wallaalaan biyya bulchuu hin danda'u. Biyya nama bulchu nuti wayi waachaa turre. Biyya nama biyya bulchuu danda'u. Biyya bulchuu dhiisi ganda xiqqaa tokko ardaa xiqqaa takka nama bulchuu danda'u miti. Amma namni tokko biyya hoggaa waa paarlaamaa taa'ee haasa'u nama beekumsa qabu nama waatti bulchuutti fakkaata nama tokko itti. Bina haasa'a miti. Haasa'uun inni hin barbaachisu. Namni waa hojjetu tokko asirratti ulfeen argaa ni haasa'u maa'u. Wanni ati dalagdu yoo si duubaa mul'atte Bote namni kun lakkii barnoota qabaa, muuxannoo qabaa, biyya akka gaarii bulchaa jira. Ya namnis duuba ragaa si ba'a. So kanaafu biyyatti isa wanti harka qabu wallaalatti aangoo kannanii wallaalan immoo akkuma harka godhee akka ijoollee xiqqoo waggaa 2-3 horofa keessa olii wanni jettu faffacaasee olii bittinneessee jechuudha. Biyyi gaafa faffacaatu mootummaa fi sila wanni biyya san utubee qabaa waraana irratti investi ta'a. Waraanaan ala wanti biraa bu'uuraalee misoomaan jiru. Mindaa hojjettoota kafalamu ni jiru. Amma bar waggaa 2 dura mindaa nama ji'a mindaa arganne hin beeku. Hojjetaa mootummaa ta'e jechuudha. Akkasumaan immoo warra xixiqqaa jalaa kana warra hakimootas haa ta'u barsiisotaas haa ta'u akkam godhu raayyaa ittisa biyyaatti hojjetanii minduma xiqqaa kanneen karraa irraa kutu achumatti jechuudha. Kafaltii maaliif jennee irraa jiru. Ciraniitu wanni isa qabu waan xiqqaadha jechuudha. Waan xiqqaadha. Inni kun qabu kana. So kanaafu biyyi wallaala harka kuuftee wallaala harkaa baasuun immoo dirqama ta'a. Yoo wallaala harkaa biyyan fuudhin rakkoo amma jiru kana caalaa rakkoo wal cimsaa deema jechuudha. Rakkoon furamaan deemu bara. Waggaa dhufuus rakkoo biraa, waggaa itti aanus rakkoo biraa, waggaa yeroo hundaa rakkoo keessummeessa deemta jechuudha. Kanaafuu jarri dhugaa qabu. Jireenya qaalessa miidhage kanaan 4,000 wanni sii bitu hin jiru. 5,000 maallaqa biyyatti kaartoona ta'ee akka tuffatame. 5,000 amma namni lafa ganagaa irra deema waan shaayii akkasiin bitu baramu. Shaayii akkasiin godhu maasii fuudhu. Wanni sii bitu hin jiru jechuudha. So kanaafuu rakkoon isaanii rakkoo dhugaatii rakkoo kana malee barsoonnis dhufaa jiru akkasuma qotee bulaanis dhufaa namni hundi dhufaa qaabsotti. Kama namticha kana immoo aangorraa kaasuun dirqama ta'a jechuudha. Abiyyi baroofumaaf akkaataa itti aangorraa ka'u ifitti kaasaa jira jechuudha. Maaliif hojiin isaa hojii wallaalaati waan ta'eef. Wallaalaa yeroo hundaa'u xiyyan daajee ofidhaa. Haalli ammaa biyyatti jiru isa kana jechuudha. Isa kana waan kana saggees siyaasatti gaafa geessu garuu jarri lubbuurraa gayyaa. Rakkoo hammaatti gayyaa si jechuudha. Itti aanee amma barsoonni gayyaa. Namni hundi gayyaa. So kanaafuu rakkoon biyya sanii daran hammaachaa deemaa jirti. So kanaafuu jarri haqa qabu. Biyya wallaala harka kuftee wallaala harka baasuun immoo dirqama. Ani agar manjaa. Mootummaan kuni qawweetti amanaa humnatti waan amanuuf waan hunda afaanuma qawweetiin furraa gaafii namni garaadhaaf ni jiraannaaf qoonqoodhaaf gaafatus humna fayyadamee furuudhaaf ammas wanni inni godhaa jiru tokko mul'ataa jira jedhama. Yeroo doktorri beekaan rabbi gaditti lubbuu namaa oolchu kun gabaree kutaa 5 osoo hin baratiin sababuma jechuudha miseensa waan jedhamu jira amma biyya san keessatti miseensa jedhaniin Itoophiyaa kana keessatti biyya warri beeytan sirritti akkaataa itti viidiyoon aangoolii kennitu miseensa taataa miseensummaadhaan kan sadarkaan keessii kennamaa deemu miseensummaa fi tajaajilaan warra kutaa 10 osoo hin baratiin sadarkaa aanaarraa hanga wannaa dalagu jira hanga godina yeroo wallaalaan akkasii sun ogeeyyii fayyaa doorsisaa jiru jira jedhan amma. Haalli kun rakkoo kana furuu ni danda'a. Yeroo hunda kaabinee wallaalaan beekumsa homaatu hin qabne doktoroota doorsisaa jira jedhan yeroo kanatti. Kanaaf sagalee jira kanaa haa taanu, sagalee barsiisotaa fi doktoroota haa taanu. Ilmaan teenna obboleeyyan keenya yeroo faarsee bulaan amma sagalee ol fudhatee gara siyaasaatti harkisaa jiru jira. Kanaaf jabaannee sagalee haa taanuuf hin jedhaa. Waa tokko Oromoonni manni addunyaallee wanna beekuu qabu. Biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti xiqqoo ishii namoonni mindaa qabaa fooyya'ina mindaa qabanii jedhamee yaadamu doktoroota. Egaa Waaqayyo isinitti agarsiisu warroonni xiqqoo ishii mindaa fooyya'aa qaba jedhame kun kan jiraachuu dadhabne jedhanii gadi bahanii addunyaatti iyyatanii dubbachaa jiran warroonni isaanii gadi immoo akkamitti akka jiraatu biyyattii keessatti ifa jechuudha kan namni tilmaamuu danda'a. Baaf fedheewu biyyattii sana keessatti namoonni mindaanii qabanii takka immoo yeroo jiruu gaarii jiraatan jedhamee yaadamuun isaanii isaan kun
kan jiraachuu dadhaban kan biyya kana keessatti rakkina argaa jiranii gadi ba'an warroonni isaa gadi isaanii gad mindaa biyya kana keessatti argatan maal keessa akka jiru uummanni biyya kanaa kuni ifaa bilisaa jechuudha. Rakkoo gadadoo asirraan beela fi rakkinni jireenyaa asirraan diroonidhaa fi qawweedhaan waan Oromoon keessa jiru waan biyyattiin tun keessa jirtu akkam jennee akka ibsinu waan jennu wallaallee jirra. Uummata kana marfee maaliin akka waraanee raffisaa jirus hin beeku ani dhuma rakka. Osuma kanaan doktoroonni gabbahee rakkoorra jira jedhu bobaa leetirii takka irratti qarshii 10 itti dabalee bulee jechuudha. Odoo rakkoon kunaa jiru bobaa leetira takka irratti qarshii 10 irratti dabaluu jechuun maal biyyattii sana irratti maal akka hojjechaa jiru tilmaamu isin hin jiru. Kana gaafii uummataa gaafii jiraattotaa gaafii hayyoota kana waliin mari'achuu furmaata isaa irratti waliin haasa'uu odoo danda'u nama dhuunfadhaa fi biyyoota ollaatitti ergama jaraa geessuudhaaf ergama jaraat ergama shaabiyaa ergama Gibsi ergama Jawaarii fi ergama Taayyee Danda'a jedhee raateetti wallaalonni huumaa waa takka beekumsa odoon qabaate waanuma achi olii abiyyi gaditti ergee abiyyi irraa Shimalisitti gadi ergee Shimalisi irraa warroota godina bulchuu irratti gadi ergee itti guutame qofa gadi bahanii raatanii too irraa gadi haasa'anii jechuudha irraa gadi diddilan. Maaliif hayyoonni kun gadi bahee jedhanii tuuffii isaan hayyoota ofiitii qaban bilchiginnaa irraa kaadiree bilchiginnaa irraa hubachuun dadhabuu jechuudha. Ilmi Oromoo tokko takka namni tokko hagam amma dadhabaa ta'an hagam amma beekumsa hin qabne warra rabbii gaditti lubbuu ilma namaatu fayyisuu danda'u kanaan isaan waan beekanii ergama Jawaarii fi ergama Taayyeetii fi ergama Gibsi ergama Eertiraati Shaabiyaati jedhanii raatee odeessa. Hagam namni dadhabaan biyyattii tana akka bulchu egaa ofuma irratti ragaa bahaa jiranii waanumatti uummatni kun marfee ittiin waraannameetiin jedhee ciisaa jirutti na dhibaa maal ta'utti akka inni ciisu na dhibaa jira. Hundaafuu walumaan bullee ilaallamee yoo akkanumaan kan itti fufu ta'e. Humni finxaalayyii faannoo godinaalee naannoo Amaaraa garaagaraa keessatti tokkummaa ijaarrachuu ibse. Humnoonni kunniin ibsa baasaniin qondaalota hidhattoota finxaalayyii godinaalee hoogganan ibsaa jiru. Gamtaan akka hojjetanis ibsuun akeekni isaanii mootummaa kuffisuu dabalatee lafoota lafa Amaaraa jedhanii naannoo Amaaraa jalatti deebisuu akka ta'es ibsanii jiru. Humnoonni finxaalayyii kun godina Salaaleetti kan argamtu aanaa dharraa kan naannoo Amaaraatti jedhanii hidhattoota bobbaasanii guyyaan nama ajjeesuu fi uummata buqqisaa oolu. Aanolee godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatis bifuma wal fakkaatuun hidhattoota bobbaasanii haleellaa raawwataniin miidhaa guddaatu qaqqabee keessattuu waggoota 6 darban keessatti miidhaa cimaa uummatarraan gahanii jiru. Liizii Wallaggaas hundeeffachuu erga labsanii bubbulanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa qabanne isinidhaan kan maangoolamne jira akkasuma yaada namoota irraa akka waa hedduu battan abdii qabna wanti guyyaadhaa qabanne isinidhaan kan maangoolamne jira namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.